Maqaa Waaqayyootiin nageenya Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aa kan waliin ilaallu mata duree miila kee yoo hin dhiqne na waliin carraa hin qabduu jedhu irratti kan waliin dubbannu ta'a. Waaqayyoon wajjin ta'ee akka nu barsiisu akka nu gorsu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kaayyoo guddaan barumsa kanaa kasoominaa fi fakkeenyummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa baranne hubachiisuu ta'a jechuudha. Jecha armaan olitti kaasne kana kan dubbate gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yommuu ta'u, jechichi immoo kan dubbatameef hangafa duuka bu'ootaa jedhamuudhaan kan beekamu qulqulluu Phexrosiif jechuudha. Jecha gooftaan dubbate kana barreessee akka nu bira ga'uuf kitaaba irratti kan nu barreesse qulqulluu Yohaannis jaalataa gooftaa jedhamuudhaan kan beekamudha jechuudha. Egaa manni kiristaanaa keenya yeroo ammaa kanatti sooma guddicha yookiin immoo sooma gooftaa kan jedhamurradha kan jirru. Xumura irra geenye irraa torbeen xumuraa sooma gooftaa kun immoo torbee dhukkubbii jedhamuudhaan kan beekamu jechuudha. Torbeen dhukkubbii kun akka mana kiristaanaa keenyatti hundi isaaniitu guyyaawwan torbee dhukkubbii keessa jiran maqaan itti moggaafamee maqaa garaagaraa qabaatanii moggaasa garaagaraa qabaatanii manni kiristaanaa keenya barnoota garaagaraa itti barsiifte jechuudha. Guyyaan inni jalqabaa guyyaan wixataa abaarsa muka balasii jedhamee waamama. Guyyaan kibxataa guyyaa gaaffii yookiin immoo Yihuudoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaaffii garaagaraa itti gaafatanidha. Guyyaan roobii guyyaa mariitii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ajjeesuudhaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannisuudhaaf guyyaa itti mari'atanidha. Guyyaan inni arfaffaan guyyaa kamisaati. Guyyaan kamisaa kun guyyaa maqaalee garaagaraatiin moggaasa garaagaraatiin waamamudha. Akka barnoota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti moggaasawwan gurguddoo 6 qaba. Moggaasawwan kanneen keessaa inni jalqabaa kan ilaallu guyyaa miila dhiqannaati kan jedhamu. Guyyaa miila dhiqannaa maaliidhaaf jedhame yommuu jenne Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irraa kaanee yommuu dubbisnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Abbaa yookiin immoo gara Waaqayyoo isa ergeetti deebi'uudhaaf yommuu jedhu yeroon isaa yommuu gahu waa hundumaa erga beekee booda warreen yookiin immoo michoota isaa warreen jaalate baay'isee isaan jaalatee jedhee ka'a. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa jaalatee addunyaa fayyisuudhaaf gara addunyaa kanaatti dhufeera. Warreen inni jaalate kana sirriitti jaalala isaa isaaniif ibsuudhaaf jedhee gaafa guyyaa kamisaa kana laaqana isaa wajjin nyaachuudhaaf yookiin immoo maaddii isaa wajjin qooddachuudhaaf duuka bu'oota isaa akka ajajee fi maaddii isaa wajjin akka qooddateedha kan argannu jechuudha. Asirratti maaddii xumuraaf yommuu taa'utti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wanti hundumtuu harka isaatti akka isaaf kenname abbaan waa hundumaa dabarsee akka isaaf kenne hubateeti waa tokko gochuudhaaf ka'ee jedha. Gochaa guddaa tokko gochaa fakkeenyummaa qabu gochaa kasoomina qabu gochuudhaaf ka'ee jedha. Egaa bakka maaddii itti taa'an irraa ka'ee raawwateeti uffata isaa lafa kaa'ee akkasuma bishaan waraabbatee wayaa ittiin qoorsu qabatee ka'ee mudhii isaa hidhatee jedha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo sanatti jaalala isaa sirriitti ibsuudhaaf baay'ee akka isaan jaalatu baay'ee akka isaan kabaju akkasumas jaalala isaan barsiisuudhaaf mudhii isaa hidhatee ka'ee miila duuka bu'oota isaa dhiquu jalqabee nuun jedha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos miila duuka bu'oota isaa dhiqee baay'ee isaanii dhiqee yommuu qulqulluu Phexros bira ga'u qulqulluu Phexros lakki ati na dhiquu hin qabdu ati luka koo na dhiquu hin qabdu ati miila koo dhiquun siif hin ta'u jedheet dida. Yommuu kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhaanii waanan ani raawwadhu kana hin beektu ammatti sii galuu baachuu danda'a garuu immoo gara fuulduraatti siif gala wanti nan hojjedhu waan guddaadha icciitiin isaa fuulduratti siif gala amma waan kana raawwachuun qabaa jedheen. Qulqulluu Phexrosis lakki gonkumayyuu luka koo dhiquu hin qabdu jedheen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu maal jedhee deebisee fi mata duree gubbaatti kaafnee in ilaalla jennee kaasne kana miila kee yoon hin dhiqne na waliin carraa homaatu hin qabdu jedheen. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala isaa wajjin qabu
carraa isaan isa wajjin qaban, jaalala isaan isaaf qaban yookiin immoo inni isaaniif qabu ibsuudhaaf jedhee luka duuka bu'oota isaa gaafa dhiqu, duuka bu'oonni hundumtuu cal jedhanii dhiqatan. Hundarra immoo kan nama ajaa'ibu isa dabarsee kennuudhaaf diinota wajjin maraachaa kan ture, duuka bu'aa keessatti lakkaa'amee kan ture Yihudaan cal jedhee yommuu dhiqatu, qulqulluu Phexros garuu luka koo dhiquu hin qabdu jedhee yommuu dubbatu, gooftaan keenya garuu luka kee hin dhiqu ta'e taanan, miila keesiif hin dhiqu ta'e taanan anaa wajjin carraa hin qabdu, anaa wajjin walitti dhufeenya hin qabdu, jireenya bara baraa hin qabdu gaafa jedhuun qulqulluu Phexros maal jedhee deebisee, akkas taanan yaa gooftaa miila koo qofa osoo hin taane qaama koo hundumaa na dhiqii jedheen. Egaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos jecha kana yommuu dhaga'utti qulqulluu Phexros luka koo qofa osoo hin taane, miila koo qofa osoo hin taane qaama koo hundumaa na dhiqi yommuu jedhuun, lakkii kan dhiqateef, raawwatee kan dhiqateef, garaa isaatii kan dhiqateef, miila isaa yommuu dhiqate, miila isaa qofa yommuu dhiqate isa gahaa, kan biraa dhiqachuun isa hin barbaachisu, miilli isaa dhiqamnaan bakkeen biraa qulqulluudha jedheen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa kana icciitiidhaan kan dubbatu. Yihudaan lukti isaa qulqulluu osoo hin taane, yaadni isaa qulqulluu osoo hin ta'in, laphee isaa keessa qulqullummaan osoo hin jiraatin duuka bu'oota wajjin taa'ee maaddii qulqulluu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qopheesse irratti hirmaateera. Maaddii sanarraa fudhateera. Jaalala gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaatiif kenne sanarraa qooddatee jira. Garuu immoo qulqullummaa hin qabu. Garuu immoo lapheen isaa qulqullummaa hin qabu. Yaadni isaa qulqullummaa hin qabu. Gooftaa isaa waggaa meeqa isa wajjin ture gurguree dabarsee kennuudhaaf akka ajjeefamuuf warreen diinaa wajjin mari'ataa nama turedha. Kanaafuu namni miila isaa raawwatee dhiqate inni qulqulluudha. Kanaaf bakkee biraa dhiqachuun isin hin barbaachisu. Isin mataan keessan qulqullootadha. Garuu immoo hunda keessan miti qulqulloonni jedheen. Sababni isaas Yihudaan isaan keessaa dabarsee kennuudhaaf, gooftaa keenya gurguruudhaaf, qarshii 30tti gurguruudhaaf warreen isa ajjeesuudhaaf karoorfatan wajjin haasa'ee waliigalee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa miila dhiqannaa kan jedhamteef sababni inni guddaan gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos miila duuka bu'oota isaa guyyaa itti dhiqe waan ta'eef jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos gad of deebisee, gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kasoominaan osoo of hin tuulin, osoo ol of hin qabin miila duuka bu'oota isaa guyyaa itti dhiqeedha. Egaa isin gooftaa naan jettu, anis akkasuma gooftaadha. Ani gooftaa keessan ta'ee miila keessan akka dhiqe, isinis immoo walii keessaniif akkasuma taasisaa jedhee abboommii jaalalaa guyyaa itti kenneef jechuudha. Abboommii jaalalaa wal jaaladhaa, wal jaalachuun keessan kun immoo jedhe, wal jaalalli keessan isin dhugumatti duuka bu'oota koo, isin dhugumatti hordoftoota koo akka taatan sanaan beekamaa. Kanaafuu walii keessan jaaladhaa, jaalala keessan immoo walii ibsaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos miila isaanii dhiqee jaalala kasoomina guyyaa itti barsiise waan ta'eef guyyaan kun guyyaa miila dhiqannaa jedhamuudhaan waamamti jechuudha. Inni kan biraa moggaasni inni lammaffaan guyyaa kamisaa guyyaa icciitii jedhamuudhaan beekama. Wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 14 hamma 20 irratti barreeffamee kan argannu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos maaddiidhaan booda hibistii kaasee galateeffatee kutees isaaniif kennee nuun jedha. Egaa hibistii kana kaasee galateeffatee erga isaanii kennee booda akkana jedheen, foon koo waa'ee keessaniif beenya ta'ee kennamu kanadha. Hoodhaa isarraa nyaadhaa jedheen hibisticha kutee kenneefi jechuudha. Egaa foon koo waa'ee keessaniif kutamu yommuu jedhu gaafa guyyaa jimaataa fannoo irratti kan fannifamu, fannoo irratti kan oolu, fannoo irratti kan reebamu foon koo isa kanaadha. Hunda keessaniif beenya ta'e, hunda keessaniif aarsaa kan kennamu foon koo isa kanaadha. Isarraa nyaadhaa jedhee kenneefi jechuudha. Gama biraatiin xoofichas ni kaasee jedha. Xoofoos kaasee akkana jedheen, xoofoon kun waa'ee keessaniif kan dhangala'u dhiiga koo kakuu haaratii, hoodhaa isarraa dhugaa jedheen. Inni kunis
gaafa guyyaa jimaataa fannoo irratti gaafa fannifamu cubbuu namoota baay'ee haquudhaaf jecha, cubbuu namoota baay'ee balleessuudhaaf jecha dhiiga isaa fannoo irratti dhangala'uudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kanatti foon isaa muree dhiiga isaa lolaasee icciitii qurbaanaa yookiin immoo icciitii foonii fi dhiiga gooftaa ittiin fudhannu kan nu barsiise, kan ittiin bu'uureesse guyyaa kanaa jechuudha. Egaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:54 irratti yommuu dubbisnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nyaata baay'isee wantoota isaaniif barbaachisu namoota 5,000 ol yookiin immoo gabaa 5 ol ta'an erga nyaachisee booda namoonni nyaataaf jedhanii isa duukaa bu'aa turan. Yeroo sanatti namoonni nyaataaf qofa osoo hin taane jireenya bara baraatiif jireenya bara baraa argachuudhaaf isa hordofuu akka qaban yommuu ibsu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedheeni foon ilma namaa kan hin nyaanne dhiiga ilma namaa kan hin dhugne jireenya bara baraa hin qabu. Kanaafuu foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Foon koo fi dhiiga koo nyaachuu dhuguu qabdu jedhee yeroo itti barsiise argannaa jechuudha. Kanaafuu guyyaa kanatti guyyaa icciitiin qurbaanaa yookiin immoo icciitiin foonii fi dhiiga isaa kan itti bu'uureeffamedha jechuudha. Moggaasni inni sadaffaan kamisa kakuu haaraa jedhamuudhaan beekama. Sababni isaas waggaa 5,500 oliif kakuu durii yookiin immoo seera oriitii jedhamuun gaggeeffamaa turre jechuudha. Guyyaa kamisaa kanarraa jalqabee garuu kakuu haaraa, kakuu isa duraarraa adda ta'e, isa addunyaa hundaaf ta'u, isa addunyaa hunda fayyisu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nuuf gale waan ta'eef kamisni kun kamisa kakuu haaraa jedhamuudhaan kan beekamtu jechuudha. Bara kakuu moofaa keessatti hangafoonni lubootaa cubbuu uummattootaa, cubbuu namootaa hambisuudhaaf jecha aarsaa garagaraa ni dhiyeessu. Aarsaa midhaanii ta'uu danda'a, aarsaan isaan dhiyeessanii, aarsaa horii ta'uu danda'a. Aarsaan sun garuu aarsaa uumamuu waan ta'eef cubbuu isaanii hanga bara baraatti irraa dhiquu hin danda'u ture. Cubbuun isaanii yookiin waggaa waggaadhaan dhiyaachuu qaba. Aarsaan sun waggaa waggaadhaan dhiyaachuu qaba jechuudha. Sanarra darbee hangafni lubaa yookiin immoo liqa kaahinaat inni jedhamu ofii isaatii mataa isaatiin aarsaa ofii isaa hin dhiyeessa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu sirna kana hunda dabarsee ofii isaatii hangafa lubaa ta'ee, ofii isaatii aarsaa ta'ee, ofii isaatii aarsaa fudhataa ta'ee, ofii isaatii aarsaa kennaa ta'ee hunduma keenyaaf sirna kakuu haaraa kan itti nu hundeesse waan ta'eef guyyaan kun guyyaa kamisa kakuu haaraa jedhamuudhaan kan beekamtu jechuudha. Egaa xoofoon kun waa'ee keessaniif kan lola'u dhiiga koo kakuu haaratii jedha. Dhiiga koo kakuu haaratii. Kanaaf dhiigni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, foon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa kakuu haaratii jechuudha. Nama hundaaf kan ta'u, addunyaa hundaaf kan ta'u, namni hundumtuu maqaa isaatti kan amane kan ittiin fayyuu danda'u qoricha hundumaaf ga'u ta'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kakuu kana nuuf kennee jechuudha, kakuu haaraa. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kakuu isa duriirraa, kakuu isa moofarraa gara kakuu haaraatti waan nu ceesiseef guyyaan kun kamisa kakuu haaraa jedhamuudhaan waamamtii jechuudha. Inni arfaffaan guyyaa kadhannaa jedhamtees ni beekamti. Sababni isheen guyyaa kadhannaa jedhamteef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fooniin biyya lafaatirra deddeebi'aa yommuu turetti yeroo diinonni isaa isa fannisuudhaaf isa barbaadaa turetti akka nuti yeroo rakkannu yookiin immoo yeroo gidiraan nurra ga'u dhiphannutti dhiphina keenya hunda baatee, rakkina keenya hunda baatee waan nurra ga'u hunda isaa nurraa kaasuudhaaf jecha dhiphatee yeroo fooniin itti kadhateedha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Geetseemanitti dhiphina guddaadhaan waan kadhateef guyyaa sana guyyaa kadhannaa yookiin immoo kamisa kadhannaa jennee waamnaa jedha. Inni kan biraa moggaasni inni kan biraa shanaffaan guyyaa bilisummaa jedhamuudhaan kan beekamu. Sababni inni guyyaa bilisummaa jedhameef maali yommuu jenne dhalli namaa waggaa 5,500 guutuu garbummaa seexanaa, olaantummaa si'oolii akkasumas immoo aangoo du'aa jalatti bitamee ture guyyaa itti bilisa ba'eedha. Sababni isaas qorichi
cubburraa bilisa nu baasu, qorichi cubburraa nu fayyisu, gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin tokko nu taasisu foonii fi dhiigni isaa guyyaa itti nuu kenname waan ta'eef guyyaan kun guyyaa bilisummaa keenyaa jedhamuudhaan waamamaa jechuudha. Kanaafidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 15 irratti maal nuun jedhaa? Kana booda garboota isiniin hin jedhu, michoota koon isiniin jedha malee jedha. Kana booda nuti garboota miti, nuti michoota isaati. Garbi waan gooftaan isaa hojjetu beekuu hin danda'u. Garbi waan gooftaan isaa taasisu arguu hin danda'u. Garuu ani waan gooftaan waanan abbaa kiyyarraa dhaga'e, waan abbaan koo natti hime hundasaa isinitti himeera. Icciitiin isin dhokse tokkoyyuu hin jiru. Kanaafuu isin garboota osoo hin taane ijoollee kiyyaadha. Kanaafuu isin garboota osoo hin taane michoota kiyyaadha jedhee duuka bu'oota isaa guyyaa itti barsiisaa ture waan ta'eef guyyaan kun guyyaa bilisummaa keenyadha. Guyyaa bilisummaa keenyadha. Kanaaf nuti bilisummaa qofa osoo hin taane akka wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irratti barreeffame warra isatti amananiif, warra maqaa isaatti amananiif ijoollee isaa akka jedhamaniif aboo isaaniif kenne akkuma jedhame sana nuti ijoollee Waaqayyoo waan taaneef guyyaa itti bilisa baanedha jechuudha. Inni xumuraa moggaasni guyyaa kamisaa inni xumuraa kamisa magariisa jedhamuudhaan beekama. Kamisa magariisa. Sababni inni kamisa magariisa jedhameef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos naannoo Getesemaanii ishee jedhamtu iddoo biqiltuu garagaraatiin guutamte iddoo magariisa taatetti waan kadhachaa tureef guyyaan kun guyyaa kamisa magariisaa jedhamee jechuudha. Egaa walumaa galatti guyyaa kana manni kiristaanaa keenya sababoota garagaraa irratti hundooftee moggaasawwan 6 kenniteefira jirti jechuudha. Guyyaa miila dhiqaa, guyyaa icciitii, guyyaa kamisa kakuu haaraa, guyyaa kadhannaa, guyyaa bilisummaa fi guyyaa kamisa magariisa jettee nu moggaaftee jirti jechuudha. Asirraa maal hubanna? Nu akka kiristaanotaatti seenaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiise kanarraa, gochaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiise kanarraa maal hubanna yommuu jennu jalqaba irratti kasoominaa fi fakkeenyummaa hubanna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gooftaa ta'ee osoo jiru gad of deebisee gad of qabee miila duuka bu'oota isaa akkuma dhiqe abbootiin keenya phaaphaasota irraa qabee luboonni hundi isaanii miila amantootaa dhiquudhaan fakkeenyummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kasoomina gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa baratan kana hojiitti hiikanii guyyaa kamisaa kana yookiin immoo guyyaa har'aa kana hundumtuu miila wal dhiqu jechuudha. Guyyaan miila dhiqaa kun ni jira jechuudha. Kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkuma nuun jedhe isinis isanirraa argitan kana walii taasisaa, walii godha akkuma nuun jedhe jaalala isarraa hubanne, kasoomina isarraa hubanne, fakkeenyummaa isarraa hubanne kana galmaan ga'uutu nurra jiraata jechuudha. Kanarraa barachuu qabna. Inni kan biraa jireenya haaraa argachuu keenya hubachuun nurra jiraata. Guyyaa kanatti jireenya haaraadha kan argan. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin tokko kan ittiin taanu icciitiin foonii fi dhiiga gooftaa keenyaa kan itti nuu kenname waan ta'eef icciitii jireenya haaraa ittiin arganne ta'uusaa baruutu beekutu nurraa eegamaa jechuudha. Inni kan biraa kan asirraa hubannu qabxii sadaffaan ajajni haaraan guyyaa itti nuuf kenname ta'uusaa beekutu nurra jiraata jechuudha. Yeroo baay'ee bakkee baay'eetti waa'een jaalalaa barsiifamee jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu sirriitti jabeessee wanta haaraan isinii kenna, ajaja haaraan isinii kenna, ajajni haaraan isinii kennu kunis wal jaalachuudha, wal jaaladhaadha, walii keessaniif jaalala walii qabaadhaadha. Isa gaafa taasiftan, gaafa wal jaalattan duuka bu'oota koo ta'uun keessan isaan mul'ata waan ta'eef jedha. Kanaaf ajajni haaraan nuuf kennamuu isaa hubachuutu nurra jiraata jechuudha. Ajajni haaraa sunis wal jaalachuu isa jedhudha. Inni kan biraa yeroo rakkinaa fi dhiphinaatti kadhachuu akka qabnu nu barsiisa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Geetsemeenitti fooniin dhiphatee dhiphina keenya baatee akkuma kadhate nutis rakkoon garagaraa gaafa nurra ga'u, dhiphinni garagaraa gaafa nurra ga'u, gidiraan garagaraa gaafa nutti dhufu kadhachuutu nurraa eegamaa jechuudha. Gara Waaqatti iyyuutu nurraa eegamaa jechuudha. Kanaaf
kadhannaan dirqama akka ta'e asirraa hubachuu qabnaa jechuudha. Inni kan biraa bilisummaa nuuf kennametti fayyadamuu akka qabnu. Bilisummaan nuuf kennameera, bilisa baaneera. Kana booda nuti ijoollee isaati, kana booda nuti michoota isaati, nuti garboota miti. Garuu immoo bilisummaa keenya kanatti fayyadamnee bilisummaa nuuf kenname kana itti fufsiisachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa oolmaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jedhee qaraaniyoo gubbaatti dabarse, akkasuma nuuf jedhee guyyaa torbee dhukkubbii kana keessatti raawwate hunda isaa yaadachaa qulqulloofne yeroo hundumayyuu guyyaa kamisaa kana foonii fi dhiiga gooftaa fudhachuudhaaf qophaa'utu nurra jiraata jechuudha. Guyyoota torbee dhukkubbii jedhaman kana keessatti sirni galatoo hin jiru beekamaadha. Garuu immoo guyyaa kamisaa kana sirni galatoo hin jira. Sirni galatoo kun hundumti keenyayyuu foonii fi dhiiga gooftaa fudhachuudhaaf kan nuuf kennamedha. Kiristaanni kamiyyuu gaabbii galee cubburra qulqullaa'ee foonii fi dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa itti fudhachuu qabudha jedhamnee ajajamnee jirra waan ta'eef guyyaa sanatti qulqulloofnee gara gooftaa keenya gara Yesuus Kiristoositti dhiyaannee oolmaa inni nuuf oole yaadachaa of qulqulleessaa isa wajjin tokko ta'uutu nurraa eegamaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumayyuu qophoofne jaalalaan jiraanne kasoominaan jiraanne fakkeenyummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qabannee bara baraan isa wajjin akka jiraannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Haga ammaatitti nu wajjin ta'ee kan nu barsiise kan nu gorse maqaan Waaqayyoo keenyaa kan ulfaate fi kan kabajoominuuf haa ta'u dhukkubbaaf dhukkubbii malee keessaa hir'ina tokko malee ifa ka'umsa isaatiin akka nu ga'u fedhaa fi eeyyama gooftaa keenyaa nuuf haa ta'u. Ameen.